Yoo yaa jenne jirtu kabajamtoonni maatii wal lammishootu warra nan beekneef ani lammiidha lammishootu biraati. Suur-sagalee yeroo darbe keessatti maaliif akkan badee akkasumas garaagarummaa monetization fi demonetization akkasumas YouTubein kiyya sababa content reuseditiin akka inni demonetize ta'e ture isinitti himen ture. Staatusii yookiin immoo har'a lammishootu maalirra akka jirullee viidiyoo yeroo darbe keessatti isinii dhiyeessan ture jechuudha. Warra viidiyoo sana ilaallee lammishootu keessatti ilaaluu ni dandeessu. Viidiyoo har'a kana keessatti immoo waa'ee content reused kanarratti viidiyoo gabaabduu tokko qabadhe isinii dhiyaadheera jechuudha. Innis jalqaba irratti content reused jechuun maal jechuu akka ta'e isiniif ibsachuudha. Itti aansuutiin viidiyoo gosa akkamiitu content reused akka jedhamu isiniif ibsachuudha. Itti aansee yoo content reused qabaanne yookiin immoo YouTube channelii keenya irratti yoo content reused hin jiraate YouTube channeliin keenya maal ta'uu danda'a? Hin cufamu immoo demonetize ta'amoo maal akka ta'uu akka danda'u isinii dhiyeessachuudha. Itti aansee erga demonetize taane yookiin immoo sababa content reusediitiin erga YouTubein tokko demonetize ta'e akkamitti content reused kana ofirraa balleessine YouTube keenya irra deebisne monetize gochifachuu dandeenyu viidiyoo kana keessatti qabadhe isinii dhiyaadheera jechuudha. Hanga dhuma viidiyoo kanatti na hordofaa affeerraa kiyyaa amma kallattiimaan gara viidiyoo sanaatti. Kanaaf egaa jalqaba irratti yoo hiikaa content reused yookiin immoo reused content irraa yoo kaane content reused jechuun yookiin immoo reused content jechuun content yookiin immoo qabiyyee irra deebi'amee fayyadame jechuudha yookiin immoo qabiyyee ta'ee kan keenyas haa ta'u kan nama biraas haa ta'u yoo irra deebinee fayyadamne kan jechuun otoo ediishinii guddaa hin godhin yookiin immoo jijjiirama guddaa otoo hin fidiini kan duraan jiru irra deebinee kan fayyadamnu yoo ta'e reused content jedhamee beekama jechuudha. Reused content gaafa jennu copyright irraa adda akka ta'e viidiyoo yeroo darbe keessatti isinitti himen ture. Copyright jechuun hojii namaa viidiyoos ta'uu danda'a, oduus ta'uu danda'a akka kan keenyaatti deebisnee kan fayyadamnu yookiin immoo akka kan keenyaatti kan deebinee upload goonu yookiin immoo YouTube'itti feenu yoo ta'e sun copyright jedhama jechuudha. Garuu reused content jechuun immoo contentii irra deddeebi'ame jechuudha. Kana jechuun contentiin sun otoo guddaa editing godhamee yookiin immoo otoo guddaan jijjiiramiin yoo irra deebinee kan hojjennee gadhiisnu yoo ta'e maal jedhama jechuudha? Content reused jedhameeti beekama jechuudha. Kanaaf egaa viidiyoon tokko reused contentii qaba yookiin immoo hin qabu jennee murteessuu fi waan armaan gadii 8 kana yoo of keessaa qabaate reused content jechuu dandeenya jechuudha. Isaan keessaa inni jalqabaa short video you compiled from other social media websites jedha. Kana jechuun social media adda addaa irraatii akkasumas immoo isa website irraatii viidiyoo nuti walitti funaannee yookiin walitti qabnee compile goonee kan nuti YouTube irratti gadhiisnu reused content jedhama jechuudha. Fakkeenyaaf amma viidiyoo adda addaa Facebook irraa ta'uu danda'a akkasumas Instagram irraa ta'uu danda'a akkasumas immoo TikTok irraa ta'uu danda'a. Sana walitti funaannee yookiin immoo compile goonee kan YouTube irratti gadhiisnu taanaani sun maal ta'uu danda'u jechuudha. Sun monetize ta'uu danda'u jechuudha. Keessumaa namoonni viidiyoo TikTok irraa guurtanii akkasumas Facebook irraa fuutanii YouTube irratti gadhiistanii viidiyoon suni copyright qabaachuu dhabuu danda'a garuu content reused jedhama jechuudha. Yeroo hundaa waan copyright hin qabaannee fi content reused yookiin immoo reused content miti jechuu hin dandeenyu jechuudha. Maal jennaan content reused fi copyright garaagarummaa guddaa waan qabaniif jechuudha. Viidiyoon social media adda addaa irraa dhufu copyright qabaachuu dhabuu danda'a yookiin immoo YouTube irra waan hin jiraannee fi yookiin immoo namni biraan duraan YouTube irratti waan inni posting goonee fi copyright dhabuu danda'a garuu waan copyright hin qabaanneef immoo reused content yookiin immoo content reused hin qabu jechuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaafuu YouTubein eessa akka finne ni beeka waan ta'eef social media adda addaa irraa akkasumas immoo website adda addaa irraati viidiyoo adda addaa yookiin immoo suuraa adda addaa walitti qabne YouTube irratti post gochuu yookiin immoo YouTube irratti upload gochuu dhaabuu qabna jechuudha. Amma yeroo baay'ee nan arga namoonni maal godhu TikTok irraati viidiyoo buusaniiti YouTube irratti deebisanii yeroo isaan fe'antu jira. Kun amma yeroof malee booda viidiyoo sanaan yookiin immoo viidiyoo TikTokitiin akkasumas immoo viidiyoo social media adda addaa irraa dhufeetiin galii argachuun yookiin immoo monetize godhanii irraatii galii argachuun akka hin danda'amne beekamaadha jechuudha. Kanaafuu warri kana gochaa jirtan akka irraa of qusattan jechuun barbaada. Itti aanu collection of songs from different artists even if you have their permission jedha. Kana jechuun muuziqaa adda addaa yookiin immoo sirboota adda addaa faarfannaas ta'uu danda'a. Walitti qabnee kan compile goonee yookiin immoo walitti collect goonee kan YouTube irratti gadhiisnu ta'e kunillee maal ta'a jechuudha reused content jedhama jechuudha. Maal jennaani namni duraan sirba sana gadhiisan jira yookiin immoo namni duraan faarfannaa sana gadhiisan jira nutillee sanuma deebisnee sirboota 2-3 walitti qabnee kan gadhiisnu ta'e waan nuti itti dhamaane tokkollee waan hin jiraannee fi yookiin immoo isa duraan irraa garaagarummaa tokkollee waan hin qabaannee fi sunillee monetize ta'u jechuudha. Kanaafuu collection of song illee monetize ta'uu hin danda'u jechuudha. Inni itti aanu inni sadaffaani clips of moment from your favorite shows edited together with a little or no narratives jedha. Kana jechuun akkuma sila dubbadhee viidiyoo social media adda addaa irraattis finne yookiin immoo isaa fiilmii adda addaa irraatti kunne yookiin immoo TikTok irraatti finne direct YouTube itti gadhiisuu hin danda'amu jedheera. Garuu maal gochuu dandeenya jechuudha? Narrationii itti gochuu dandeenya yookiin immoo sagalee keenyaanii yookiin immoo reaction irratti react gochuu dandeenya jechuudha. Kana jechuun viidiyoo sana banuutiin yookiin immoo audio sana banuutiin yaada mataa keenya irratti kennuu dandeenya yookiin immoo irratti odeessuu dandeenya jechuudha. Yoo irratti odeessine yookiin immoo yoo irratti narrate goone yookiin immoo fuula keenya agarsiisne yookiin immoo sagalee keenyaan yoo waan sanarratti commentii kennine yookiin immoo reactionii kennine hin danda'ama jechuudha. Garuu narrationiin suni xiqqaachuun qabu jechuudha. Fakkeenyaaf haa jennu sirba wayii tokko yookiin immoo viidiyoo wayii tokko YouTube irraatii fudhannee yookiin immoo bakka ta'etti fuunee
reactionii yeroo irratti gaggeessinu yookiin immoo yeroo yaada irratti kenninu yookiin immoo yeroo naareetti goonuu maal gochuu qabna jechuudha. Yoo xiqqaate persentiin 80 sagalee keenya akkasumas immoo fuula keenya ta'uu qaba jechuudha. Malee persentiin guddaan viidiyoo sanaa yookiin immoo kan sagalee nama biraatu dhagahama yookiin immoo argama taanaanii akka kan keenya hin taanetti consider godha jechuudha YouTube'n. Kanaaf maal jechuu danda'a jechuudha waan sanas reuse jechuu danda'a jechuudha. Maal jennaani nuti maal gochuu qabna jechuudha seeraan customize gochuu qabna garaan keenyatti naannessuu qabna jechuudha. Baay'ee edit gochuutiin yookiin immoo baay'ee irratti haasa'uutiin yookiin immoo baay'ee naareet gochuutiin kan keenya fakkeessuu qabna jechuudha. Ta'uu baannaani kan duraan jiru waliin wal fakkaata waan ta'eef yoo copyright qabaachuu dhabeeyyuu maaltu danda'a jechuudha reused content ta'a jechuudha. Maal jennaan contentiin sun duraan ni jira. Otoo guddaa editing godhini yoo deebisnee gadhiisne reused content jedhama jechuudha. Yookiin immoo contentii irra deebi'amee fayyadamee jedhameeti yaadama waan ta'eef kunillee hin danda'amu jechuudha. Inni itti aanu content uploaded many times by other creators jedha. Kana jechuun contentii yookiin immoo viidiyoo yookiin immoo audio irra deddeebi'amee gadhiifame yookiin immoo taayitilii tokko irratti viidiyoo baay'een kan wal fakkaatu yoo gadhiifame ta'e kan keenyas ta'uu danda'a kan nama biraas ta'uu danda'a nutumtillee taayitilii tokko irratti viidiyoo baay'ee hojjechuu hin dandeenyu jechuudha. Akkasumas immoo namni biraan illee taayitilii tokko irratti viidiyoo hojjeteera yoo ta'e yookiin immoo viidiyoon baay'een hojjetame yeroo ta'e nutillee taayitilii sanarratti yookiin immoo eeriyaa sanarratti yookiin immoo waanuma sanarratti deebinee viidiyoo hojjechuu hin dandeenyu jechuudha. Yoo kana goone kan isaaniirraa adda addummaa hin qabu taanaan viidiyoon nuti hojjenne suni yookiin immoo suur-sagalee nuti hojjenne suni kan duraan jirurraa adda addummaa hin qabu taanaanii reused content jedhama jechuudha. Kanaafuu hojiin namaa yookiin immoo hojiin keenyi kan duraan YouTube irra jiru yoo jiraate nuti immoo kanuma isa fakkaatu lammaffaa hojjennee gadhiisuu hin dandeenyu yookiin immoo kan isa fakkaatu upload gochuu hin dandeenyu jechuudha. Yoo kan isa fakkaatu deebisnee yookiin immoo irra deebinee kan upload goonu yoo ta'e yookiin immoo kan YouTube itti feenu yoo ta'e reused content jedhameeti beekama jechuudha. Inni itti aanu promotion of other people contents even if you have their permission jedha. Kana jechuun hojii nama beeksisuun hin danda'amu YouTube irratti. Garuu maal gochuu dandeenya? Otuma haasofnu yookiin immoo viidiyoo hojjenne viidiyoo sana keessatti viidiyoo nama tokko yookiin immoo hojii nama tokko beeksisuu ni dandeenya yookiin promote gochuu ni dandeenya. Garuu guutummaatti viidiyoo keenya waa'ee promotion yookiin immoo waa'ee beeksisaa hojii nama biraa yoo ta'e sunillee reused content jedhamee beekama yookiin immoo YouTube irratti hin eeyyamamu jechuudha. Inni itti aanu YouTube irratti maaltu hin danda'amu? Slide sharing hin danda'amu. Kana jechuun dokumentii PowerPointiin qopheessine yookiin immoo bifa teekstiin qopheessine kan slide gochaa dabarsinu yoo ta'e yookiin immoo classically jala galchine kan slide ta'uu ta'e sunillee reused content jedhama jechuudha. Maal jennaani baay'eetti hin dhamaane teekstii moo fiddeeti YouTube irratti gadhiiste yookiin immoo PowerPoint YouTube irratti gadhiiste jedhanii yaadu jechuudha jarri. Akkasumas immoo slide sharing kun maal dabalachuu danda'a jechuudha. Image illee dabalata jechuudha yookiin immoo suuraa illee dabalata jechuudha. Kana jechuun suuraa yookiin immoo footoo adda addaa kana social media adda addaa irratti guurree yookiin immoo ofuma keenya iyyuu kaasne callisnee kan suura sana slide gochaa classically jala galchinu yoo ta'e sunillee maal jedhu jechuudha reused content jedhama jechuudha. Maal jennaani baay'eetti hin dhamaane jedhaniitu yaadu jechuudha. Creativity qabu hojiin kee jedhaniitu yaadu jechuudha. By the way yeroo YouTuber jedhamtu YouTuber jechuun content creator jechuudha. Content creator jechuudha. Kanaafuu YouTuber jedhamte yookiin immoo content creator jedhamte contentii akkasii kana lazy content akkasii kana qopheessina yookiin immoo dhiyeessin taanaanii maal jedhama jechuudha reused content jedhama malee creator nuun jechisiisu jechuudha yookiin immoo original creator nuun jechisiisu jechuudha. Kanaafuu suuraa adda addaa akkasumas slide qopheessine classically jala galchine callisnee slide gochiisna yoo ta'e sunillee hin danda'amu jechuudha. Garuu maal gochuu hin danda'amu jechuudha suura walitti qabne akkasumas immoo slide share qopheessine slide share san irratti yoo hin haasofna yoo ta'e yookiin immoo suura san irratti yoo commentii kennine yookiin immoo narrationii yoo qabaate yookiin immoo yoo irratti odeessine ta'uu ni danda'a jechuudha. Garuu otoo irratti odeessin callisne classically jala galchine yookiin immoo audio library YouTube irraa fudhannee jala galchine kan suura sana yookiin immoo dokumentii sana yookiin immoo slide sana slide goonu yoo ta'e sun hin danda'amu jechuudha yookiin immoo reused content jedhama jechuudha. Inni itti aanu description taagii fi thumbnail namaa akka kan keenyaatti irra deebisnee fayyadamu jechuudha. Kana yeroo jennu description suni taagiin suni thumbnail suni kan namaa qofa otoo hin taane kanuma keenyallee yoo irra deebisnee kan fayyadamnu yoo ta'e content reused jechiisuu hin danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf ammanii viidiyoo tokko nan qaba yoo ta'e viidiyoo biraas hojjedheen thumbnail isaa yoo wal fakkaate description viidiyoo sanaa yoo wal fakkaate akkasumas immoo taagiin isaa yoo wal fakkaate akkasumas taayitiliin isaa yoo wal fakkaata ta'e jarri maal jedhanii yaadu jechuudha reused content jedhanii yaadu jechuudha. Maal jennaani keywordiin viidiyoo lamaan keessa jiru gaafa match ta'u akkasumas immoo thumbnailiin viidiyoo lamaan isaa gaafa match ta'u viidiyoon kun otoo kontentii viidiyoo keenya dhaggeeffatin yookiin immoo otoo suur-sagalee hin ilaalin yookiin immoo otoo viidiyoo isaan ilaalin viidiyoon kun lamaanii gosa tokkodha jedhanii waa'ee yaadanii fi reused content jedhama jechuudha. Fakkeenyaaf namoonni amma viidiyoo siireesii qabu yookiin immoo viidiyoo itti fufinsa qabu warra hojjettanii part 1 part 2 part 3 jettanii itti fufsiisuu hin dandeessu jechuudha. Garuu otoo part 1 part 2 part 3 jedhanii callistanii mataa itti sana irra deebitanii kan barreessan yoo ta'e
akkasumas immoo descriptioniin viidiyoo sanaa hundi isaayyuu wal fakkaata ta'e akkasumas immoo thumbnailiin isaa hundi isaayyuu kan wal fakkaatu ta'e akkasumas immoo taagiin isaa hundi isaa kan wal fakkaatu ta'e kontentiin kun garaagarummaa hin qabu kan duraa waliin wal fakkaata waan ta'eef reused content jechisiisuu ni danda'a jechuudha. Inni taanu kontentii tokko kontentii reused jechisuu kan danda'u audio library dha. Audio library jechuun fakkeenyaaf audio library kan YouTube keessa jiru yookiin immoo kan free ta'e kan YouTube irra jiru haa ta'u akkasumas immoo classically creative commons ta'an fayyadamne yeroo viidiyoo edit goonu classically sun creative commons yoo ta'u yookiin immoo irra deebisnee fayyadamuu yoo dandeenye iyyuu garuu tokkittiima tokko yeroo hunda irra deebinee kan fayyadamnu yoo ta'e reused content jechisuu danda'a jechuudha. Kanaafuu audio library wal fakkaataa yookiin immoo classically wal fakkaataa viidiyoo hunda keessatti fayyadamuun yookiin immoo viidiyoo hunda jala galchine fayyadamuun illee maal jechiisa jechuudha. Viidiyoon keenya akka inni content reused jedhamu jechisiisuu ni danda'a jechuudha. Kanaafuu classically nutti tola jennee yeroo hundaatti viidiyoo keenya hundaaf classically wal fakkaataa yookiin immoo audio wal fakkaataa fayyadamuu hin qabnu yookiin immoo audio wal fakkaataa viidiyoo keenya jala galchuu hin qabnu jechuudha. Akkasumas immoo viidiyoon keenya yoo description hin qabaanne inni illee content reused yeroo jechisiisuutu jira jechuudha. Maal jennaani maaliif description viidiyoo kanaa hin barreessine viidiyoon kun waa'ee maalii akka ta'e maaliif hin barreessine jedhaniiti yoo ati hin barreessine yoo immoo of dhoksuu barbaadde yookiin immoo yoo nuti of dhoksuu yaalle viidiyoo kan duraan jiru waliin waan wal fakkaatuu fi yoo description isaa barreesse san faana wal fakkaata jedheeti description isaa barreessuu dhiise jedhanillee yeroo itti yaadantu jira jechuudha. Kanaafuu viidiyoon tokko kan keenya ta'uu isaa himuu fi yookiin immoo isaan amansiisuu yoo barbaanne maal gochuu qabna jechuudha. Waa'ee kontentii sanaa yookiin immoo waa'ee viidiyoo keenya yookiin immoo waa'ee suur sagalee keenya description sirrii ta'e bakka description barreeffamutti barreessuu qabna jechuudha. Yoo description barreessine maal jedhanii yaadu jechuudha. It is a lazy content jedhanii yaadu jechuudha. Yookiin immoo kontentii baay'eetti hin dhama'amne yookiin immoo kontentii creativity hin qabne yookiin immoo kontentii dhamaatiin guddaan keessa hin jirredha kan namaaf fayyadame jedhanii yaaduu danda'u waan ta'eef viidiyoon keenyi description dhabuun illee yookiin immoo description isaa qullaa yoo ta'e illee akka content reused yeroo inni lakkaa'amutu jira jechuudha. Kanaafuu viidiyoon keenya warreen armaan olii kana yoo qabaate yookiin immoo warreen amma isinitti hime kana yoo qabaate content reused jedhamuu danda'a yookiin immoo content reused jechisiisuu ni danda'a jechuudha. Kanaafuu gabaabumatti warreen armaan oliin isinitti hime kana yoo goone yookiin immoo viidiyoon keenya warreen amma isinitti hime kana yoo qabaate gabaabumatti maal jechisiisa jechuudha. Reused content yookiin immoo content irra deddeebi'ame jedhameeti beekama jechuudha. Anillee sababa reused content kana jechuudha kan YouTube'n keenya demonetize irratti ta'e. Inni taanu yoo content reused kana qabaanne YouTube'n keenya maal ta'a yookiin immoo maal ta'uu danda'a kan jedhudha jechuudha. Yoo YouTube irratti yookiin immoo YouTube channel keenya irratti warreen amma isinitti armaan olii kana yoo qabaanne reused content jedhamanneerra. Kanaafuu reused content kun yoo nutti dhufe immoo yookiin immoo warningiin akkasii kun yoo nutti dhufe immoo yookiin immoo yoo seera kana cabsine immoo YouTube'n keenya waan lama ta'uu danda'a jechuudha. Inni tokkoffaa fi inni salphaani demonetization dha. Kana jechuun monetization nurraa qabu jechuudha. Inni lammaffaa fi inni jibbisiisan garuu maal jechuudha. YouTube'n sun terminate ta'uu danda'a yookiin immoo YouTube'n sun cufamuu ni danda'a jechuudha. Garuu yeroo baay'ee sababa reused contentiitiin YouTube channeliin hin cufamu yeroo baay'ee maal ta'a jechuudha. Monetization nurraa kaasu jechuudha yookiin immoo demonetize nu godhu jechuudha. Anillee sanumatu nu mudate jechuudha. Content reused qabda jedhaniiti monetization nurraa kaasanii turan jechuudha. Inni taanu erga demonetize taanee akkamittiin content reused ofirraa balleessina yookiin immoo viidiyoo content reused qabu akkamitti ofirraa balleessina kan jedhudha jechuudha. Kun gaaffii isa guddaa fi isa baay'ee barbaachisaa ta'edha jechuudha. Egaan yoo content reused nutti dhufe yookiin immoo yoo warningiin akkasii nutti dhufe viidiyoon kee content reused qaba jedhanii immoo qofa nutti ergu malee yookiin immoo nutti himu malee viidiyoo keenya isa kamtu yookiin immoo suur sagalee keenya isa kamtu seera content reused yookiin immoo reused content akka cabse waa tokkollee nutti himan jechuudha. Kanaafuu kun baay'ee jibbisiisaadha jechuudha. Maal jennaani fakkeenyaaf haa jennu viidiyoo 1000 qabda yoo ta'e viidiyoo 1000 keessaatti viidiyoo isa kamtu yookiin immoo suur sagalee isa kamtu akka reused content ta'e yookiin immoo seera sana akka isa kamtu akka cabse waan beeknu tokkollee hin jiraatu jechuudha. Anillee sanumatu na mudate ture jechuudha. Maal jennaani viidiyoo 118 qaban ture yeroo sana viidiyoo 118 keessaatti viidiyoo isa kamtu akka content reused ta'e baruun baay'ee natti ulfaate ture jechuudha. Garuu duubatti deebi'uutu maalan godhe jechuudha. Seera YouTube gaafa dubbisu kamtu content reused akka ta'ee fi kamtu content reused akka hin taane bareera jechuudha. Garuu tokko copyright dhufne copyright gaafa qabaattanii viidiyoo copyright qabu sana yeroo masin ol feetan YouTube itti ol feetan inni numtu isinitti machuudha. Viidiyoon kun kan keessan miti copyright qabaa eeyyama qabdanii nu gaafatu jechuudha. Garuu reused content akkanaa miti jechuudha. Ofii kee barbaaddeeti yookiin immoo ofii kee dhamaateeti viidiyoo isa kamtu content reused ta'uu danda'a yookiin immoo ta'uu hin danda'u jenneeti itti yaaddeeti jechuudha. Kan itti barbaadde viidiyoo sana keessaati kan content reused qabu keessaa balleessuu qabdu jechuudha. Kanaafuu waa'ee content reused kana yookiin immoo viidiyoo gosa akkamiitu content reused ta'uu akka danda'u viidiyoo gosa akkamiitu immoo reused content akka hin taane beekuun gaafa YouTube'n keenya sababa reused contentiitiin demonetize nurraa ta'u fix gochuuf yookiin immoo deeffachuuf nu gargaara waan ta'eef sana beekuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaafuu gabaabumatti YouTube channeliin keenya sababa reused contentiitiin yoo inni demonetize nurraa ta'e maal beekuu qabna jechuudha. Seera sana beekuu qabna jechuudha. Akkamittiin akka deeffannu baruu fi
kontentii reused jechisiisuu fi reused jechisiisne adda baasnee beekuun barbaachisaadha jechuudha. Sana beekne jennaani yookiin immoo kontentii reused ta'e fi kontentii reused hin taane adda baasnee beekne jennaani viidiyoo kontentii reused jechisiisuu danda'u yookiin immoo reused jechisiisuu danda'u maal gochuu dandeenya jechuudha. Keessaa balleessuu dandeenya yookiin immoo waan edit ta'u edit gochuu dandeenya jechuudha. Yoo YouTube channeliin keenya sababa reused contentiin demonetize nurraa ta'e akka carraa lama nuu kennu yeroo dubbisinitti himen ture carraan tokkoffaa right to appeal dha yookiin immoo oliyyannoodha. Maal jennaan maashiniilee yeroo tokko tokko dogoggore yookiin immoo algoritmii YouTube illee dogoggore reused contentii qabda nuun jechuu danda'a garuu reused contentii qabaachuu dhabuu dandeenya jechuudha. Yoo dogoggoraan isaan otoo nuti reused contentii kana hin qabaate reused contentii qabda jedhanii yoo isaan YouTube keenya kan demonetize godhan ta'e oliyyachuun danda'amaa jechuudha yookiin immoo right to appeal hin danda'amaa jechuudha. Right to appeal gooneeti sanaan booda human reviewer yookiin immoo algoritmii kompiitaraa otoo hin taane namni yookiin immoo expertiin YouTube channelii keenya seenanii viidiyoo keenya ilaaluutiin decisionii nuu kennu yookiin immoo murtee nuu kennu jechuudha. Garuu yoo viidiyoon keenya yookiin immoo suur-sagaleen keenya akkuma isaan jedhan sana reused contentii qabaate yookiin immoo hojiin irra deddeebi'amee jiru yoo jiraate yookiin immoo wanti reused contentii jechisiisu viidiyoon akkasii yoo jiraate maal gochuu qabna jechuudha. Waan edit gochuu qabnu edit goone waan delete gochuu qabnu delete goone reapply gochuu qabna jechuudha. Kan nuti reapply goonu immoo ji'a ji'aanii jechuudha. Kan jechuun fakkeenyaaf amma har'a otoo YouTube'n kiyya demonetize narraa ta'e ji'a kanadha jechuudha kan inni irra deebi'ee reapply gochuu danda'u jechuudha. Haga ji'a kanatti garuu maal gochuun qaba jechuudha. Hojii manaa hojjetachuun qaba jechuudha. Hojiin manaa koo viidiyoo content reused jechisiisu yookiin immoo reused content jechisiisu keessaa balleessuutiin yookiin immoo waan edit ta'uu qabu edit gochuutiin gaafa jiini keenyi gahu yookiin immoo gaafa guyyaan keenyi gahu maal goona jechuudha. Reapply goona jechuudha. Kanaafuu YouTube'n tokko sababa reused contentiin yoo inni demonetize nurraa ta'e guyyaa 10 keessatti appeal gochuu dandeenya yookiin immoo oliyyachuu dandeenya. Yoommoo ol ni yannu immoo appealiin goonu immoo isa ji'a tokko booda kan nuti reapply goonu jechuudha. Fakkeenyaaf ji'a kana reapply goone yoo nurraa fudhachuu dhabani ammallee content reused kana yookiin immoo reused content kana keessaa hin balleessina jedhanii yoo amananii maal gochuu qabna jechuudha. Ammas ji'a lammaffaa irra deebineetu gaafanna jechuudha. Ammas ji'a lammaffaa sana irra deebinee gaafachuuf immoo maal gochuu qabna jechuudha. Waan edit gochuu qabnuu fi waan delete gochuu qabnu delete gochuu qabna yookiin immoo waan upload gochuu qabnu upload gochuu qabna jechuudha. Kanaaf egaa YouTube channeliin keessanii sababa reused contentiin yoo inni demonetize jalaa ta'e ji'atti yookiin immoo ji'a keenyatti reapply gochuu hin danda'ama jenneerra. Garuu ji'a sanatti yookiin immoo ji'a sana booda reapply gochuu fi waan nuti gochuu qabnu waan gurguddaatu jira jechuudha. Otoo waan kana hin godhiin yookiin immoo otoo waan edit gochuu qabnu edit hin godhin yookiin immoo waan delete gochuu qabnu delete hin godhin yoo reapply goone YouTube keenya nurratti cufsisuu danda'a waan ta'eef of eeggannootiin gochuu qabna jechuudha. Kan nuti gochuu qabnu inni jalqaba viidiyoo kan keenya hin taane permanently delete gochuu qabna YouTube channelii keenya irraa jechuudha. Anillee egaa erga YouTube channeliin kee reused contentii qaba jedhanii warning irratti kennanii booda maal godha jechuudha. Viidiyoo kiyya keessa deemuutii fi kan baay'ee edit hin taane yookiin immoo baay'ee ittiin nama amne yookiin immoo reused contentii kan jechisuu danda'u viidiyoo baay'een balleessa jechuudha. Kun akkuma asirraa argitanii viidiyoo 118 kan hin qabu keessaatii viidiyoo 92 tan galche jechuudha. Viidiyoo baay'een balleessa jechuudha. Sinillee kanaafuu jalqaba otoo reapply hin godhin yookiin immoo erga demonetize taatanii remonetizationif apply otoo hin godhin maal gochuu qabdu jechuudha. Jalqaba viidiyoo kan keessa hin taane yookiin immoo viidiyoo reused contentii cabse jettanii yaaddanii maal gochuu qabdu jechuudha. Permanently keessa delete gochuu qabdu jechuudha. Inni itti aanu about channelii keessanii jijjiiruudha yookiin immoo waa'ee channelii keessanii jijjiiruu jechuudha. Akkuma asirraa argitanii anillee about channelii kiyyaa kan duraanii kan biraa ture haaraan edit godhe jechuudha yookiin immoo kana haaraan itti barreesse jechuudha. Kanaafuu about channelii keessanii irra deebitanii barreessuu qabdu. Akkasumas inni itti aanu cover photo jijjiiruudha yookiin immoo baanarii YouTube channelii keessanii jijjiiruudha jechuudha. Kana jechuun YouTube channelii keessan duraa yoo baanarii hin qabaanne baanariitti gochuudha. Yoo duraan immoo qabaateera ta'e iyyuu immoo baanarii haaraa YouTube channelii keessanitti gochuu qabdu jechuudha. Inni itti aanu update profile photos kan jechuun yoo jalqaba YouTube channeliin keenya profile picture yookiin immoo profile photo hin qabaanne photo haaraatti gochuu qabna. Yoo duraan immoo irra jiraate illee kan biraa jijjiiruu qabna jechuudha. Garuu yeroo profile photo jijjiirru photo kan keenya ta'e irra bareedaadha jechuudha. Maal jennaan akka isaan nu amananii fi eenyudha namni kun jedhanii akka isaan nu amananii fi gaafa baanarii hojjennu baanarii hojii keenya faana wal fakkaatu hojjechuu qabna. Akkasumas immoo gaafa profile picture goonu profile picture kan keenya otoo goonetu irra filatamaadha jechuudha. Maal jennaani akka nuti of agarsiisne hojii sirrii hojjenne ittiin galii argannu barbaadu jechuudha pilaatfoormii isaan irratti. Inni itti aanu reapply gochuuf waan nuti gochuu qabnu jalqaba intro viidiyoo keenya jijjiiruu qabna jechuudha. Kana jechuun intro yoo hin qabaanne duraanii intro haaraa hojjechuu duraanii yoo jira ta'e immoo viidiyoo haaraa yookiin immoo intro haaraa fuula keenya yoo danda'ame fuula keenya agarsiisne ana baluudha YouTube channelii kun YouTube channelii kooti YouTube channelii kanarratti kana jettaniiti hojii keessanii fi waa'ee keessanii gabaabsitanii hojjettanii gadhiisuu qabdu jechuudha. Kanaafuu viidiyoo intro illee yookiin immoo intro viidiyoo hojjechuun illee
barbaachisaadha jechuudha reapply gochuun dura. Inni itti aanu sababa reused content yoo YouTubein tokko demonetize ta'e irra deebisnee bansiifachuun maal gochuu qabna jechuudha. Description viidiyoo keenyaa edit gochuu qabna jechuudha. Kana jechuun viidiyoo 100 yoo qabaanne viidiyoo 100 sana irra deebinee ilaaluutiin description isaa yoo danda'ame edit gochuu qabna jechuudha yookiin immoo jijjiiruu qabna jechuudha. Akkasumas immoo descriptioniin viidiyoo nama biraarraa kan fudhanne yoo jira ta'e kan keenyatti jijjiiruu qabna yookiin immoo ofii keenya barreessuu qabna jechuudha. Akkasumas immoo viidiyoo lamaaf isaa ol descriptionii wal fakkaatu qabu yoo jiraate descriptionii sana edit gochuu qabna yookiin immoo jijjiiruu qabna jechuudha. Maal jennaan viidiyoo tokkoo fi descriptionii tokko qofa fayyadamna malee descriptionii wal fakkaataa viidiyoo adda addaa fayyadamuu hin qabnu jechuudha. Yoo descriptionii viidiyoo lamaa wal fakkaate viidiyoon sun akka tokkotti yookiin immoo akka wal fakkaataatti yaadu waan ta'eef sanallee irra deebinee edit gochuu qabna jechuudha. Akkasumas immoo viidiyoon descriptionii hin qabne yoo jiraate viidiyoo descriptionii hin qabne sanatti descriptionii gochuu qabna jechuudha. Inni itti aanu yoo xiqqaate viidiyoo tokko yookiin lama upload gochuu qabna viidiyoo YouTube jechuudha. Kana jechuun reapply gochuun keenya dura turtii yeroo ji'a tokko gidduu sanatti callisnee taa'uu hin qabnu jechuudha. YouTubein kiyya demonetize ta'e jennee taa'uu hin qabnu maal gochuu qabna jechuudha. Viidiyoo tokko yookiin lama yoo xiqqaate gadhiisuu qabna jechuudha. Maal jennaani isaan sochii keenya ilaaluu jechuudha. Socho'aa jira jedhaniitu yaadu waan ta'eef callisnee demonetize ta'e callisnee kan ta'e yoo ta'e viidiyoo tokko illee irratti hin gadhiisnu yoo ta'e akka isaan nu namanne godha waan ta'eef yoo xiqqaate viidiyoo tokko lama irratti gadhiisuu qabna reapply gochuun dura jechuudha. Erga kana goone erga descriptionii jijjiirree erga baanarii jijjiirree erga taagii jijjiirree thumbnail namaa yoo fudhanne erga sana jijjiirree erga baanarii YouTube keenyaa jijjiirree erga profile picture jijjiirree erga viidiyoo rakkoo qabu yookiin immoo viidiyoo reused content jechiisuu danda'u erga permanently delete goone maal gochuu dandeenya jechuudha. Ji'a keenyatti yookiin immoo gaafa jiini keenyi ga'u guyyaa ji'a keenya sanarraa kaasne reapply gochuu dandeenya yookiin immoo akka isaan monetize nu gochiisanii fi requestii gaafachuun hin danda'ama jechuudha. Kanaaf egaa guyyaan demonetize ta'e irraa kaasee anillee YouTube channelii kiyya keessa deetan inni waan edit gochuu qabu yookiin immoo waan delete gochuu qabu delete gochaa waan edit gochuu qabu edit gochaan ture jechuudha. Egaan guyyaa demonetize ta'e irraa kaasee gaafa YouTube kiyya keessa deemee content reused gaafan barbaadu dogoggora afuran argachuudha YouTube channelii kiyya keessaati. Inni jalqaba akka carraa ta'e kilaaskaalii lamaan qaban ture kilaaskaalii lamaan suni descriptionii isaa yoo xiqqaate percentage 90 wal fakkaatu ture jechuudha. Otoo hin beekin descriptionii viidiyoo kilaaskaalii lamaan sana akkuma kun asirraa argitanii hin wal fakkaata jechuudha. Kilaaskaaliin adda addaadha garuu descriptionii isaa wal fakkaata jechuudha. Kanaafuu kilaaskaalii adda addaa fi yookiin immoo viidiyoo adda addaa fi descriptionii adda addaa fayyadamuu qabna malee descriptionii isaa deebi'ee wal fakkaatananii jarri maal jennee yaadu jechuudha. Kontentiin kun kontentii wal fakkaataadha yookiin immoo viidiyoon kun viidiyoo wal fakkaataadha jedhanii yaadu waan ta'eef dogoggora akkasiirraa of eeggachuu qabdu jechuudha. Inni lammaffaanii viidiyoo SPSS irratti yookiin immoo statistical package for social science irratti tiitoorii akkasii kana waggaa tokko dura hojjedheen ture. Egaan gaafan viidiyoo sana gadhiisu SPSS irratti gaafan viidiyoo gadhiisu koomentii irratti yaada adda addaatu naa kennamaa ture jechuudha. Akka carraa ta'e viidiyoon suni sagaleen isaa gadi bu'aa ture jechuudha. Kanaaf sagaleen isaa gadi bu'aadha sagalee isaa ol duukaas jettanii namoonni baay'een yookiin immoo baay'een keessan akka na gaafachaa turtan beekamaadha jechuudha. Kanaaf anillee sanuma hordofuutiin sagalee isaa ol guddisee yookiin immoo sagalee isaa ol kaaseen viidiyoo wal fakkaataa SPSS sanarratti hojjedheen gadhiisee jechuudha. Almost viidiyoon sun wal fakkaataadha garaagarummaan qabu yoo guddate garaagarummaan inni qabu sagalee isaa qofatu inni tokko ol kaa'adha inni tokko immoo sagalee isaa gadi bu'aadha jechuudha. Kunillee akka dogoggoraattidha jechuudha. Maal jennaani lamaanuu taayitilii wal fakkaataadha yookiin immoo kontentii isaallee keessaallee wal fakkaata. Lamaan isaa YouTube irra jiraachuu hin qabu ture jechuudha yookiin immoo lamaan isaayyuu gadhiisuu hin qabu ture jechuudha. Gaafan isa lammaffaa sana gadhiisu isa sagalee hin qabne sana balleessuu hin qaban ture garuu ani lamaan isaayyuu irraan balleessine akka jarraate lamaanuu achirra jira ture jechuudha. Kanaafuu viidiyoo wal fakkaataa kontentii wal fakkaataa YouTube irra jiraachuun viidiyoochi kan keenya yoo ta'eyyuu maal jechiisuu danda'a jechuudha. Reused content jechiisa waan ta'eef sunillee akka dogoggoraatti yaada jechuudha. Inni sadaffaan waan ani dogoggora jedhee yaadu keessaa yookiin immoo wanta YouTube kiyya demonetize narratti gochiisa jedhee yaadu keessaa inni sadaffaanii kun akkuma asirraa argitanii viidiyoo irreechaa kan bara 2019 ofuma kun kaasee ture suura kana nan kaasee kunoo kilaaskaalii kana jalan galchee sanaan booda kilaaskaalii jala galchee tariinii suurri sun slaayid ta'a agarsiifama ture. Kunillee danda'amu isiniin jedheera. Suura adda addaa walitti qabne sanaan booda kilaaskaalii jala galchine suura sana sirbisiisuun yookiin immoo viidiyoo sana slaayid gochiisuun akka danda'ame isinitti himera jechuudha. Slaayidii otoo hin taane kan danda'amu viidiyoo mooshinii jiraachuu qaba jechuudha. Viidiyoon sun ofuma isaa kan mooshin godhu malee kan slaayid ta'u suura kaasnee kan slaayid ta'u yoo ta'e content reused yookiin immoo reused content jechiisuu ni danda'a jechuudha. Inni arfaffaan kan ani dogoggora jedhee yaadu akka carraa ta'e viidiyoon lama kan taayitiliin isaa wal fakkaatu hin jira ture. Otoo hin beekin viidiyoon sun viidiyoo adda addaati garuu otoo hin beekin ani maalan godheera jechuudha. Taayitiliin isaa wal fakkaataa yeroon posti godheerutu jira jechuudha. Kanaafuu yoo taayitiliin isaa wal fakkaate, description isaa wal fakkaate, thumbnail isaa wal fakkaate akkasumas immoo
Kontentiin isaa yoo wal fakkaata ta'e reused content jechuun danda'a jechuudha. Kanaaf warra kana jechuudha naanillee kana aarsana kan falchiisee YouTube kiyya kan demonetize irratti gochisiise jedhee kanan yaadu jechuudha. Kanaaf warra amma siniin jedhe kana hunda gochuutiin yookiin immoo description isaa edit gochuutiin viidiyoo kan nama biraa faana wal fakkaata jedhee yaadu delete gochuutiin akkasumas immoo viidiyoo koo kan 2-3 wal fakkaatu yoo jiraate isaanis ilaalee delete gochuutiin ji'a tokko booda re-apply godhe jechuudha. Kanaaf sinillee yoo YouTube keessan demonetize irraa ta'e monetization re-apply gochuu keessan dura waan gochuu qabdan gochuu qabdu jechuudha. Isaanis waan update ta'uu qabu update gochuu qabdu description isaa taagii isaa title isaa akkasumas thumbnail ta'uu danda'a akkasumas banner ta'uu danda'a profile picture ta'uu danda'a kana update gochuu qabna. Akkasumas immoo viidiyoo rakkoo qabu jennee yaadnu yookiin immoo viidiyoo reused content jedhamuu danda'anii guutummaa guutuutti YouTube channel keenya irratti balleessuu qabna jechuudha. Yoo sana balleessine irra deebinee re-apply goone otoon turiin accept nu godhachuudha. Anillee akkasuma viidiyoo rakkoo qaba jedhee yaadu jalqaba identifying godhe sanaan booda waan edit gochuu qabu edit godhetanii waan delete gochuu qabu delete godhetanii gaafa re-apply godhu guyyaa tokko booda jechuudha kan isaan naa ilaalanii naa fudhatan jechuudha. Asumaanii kan isin beekuu qabdanii yoo YouTube channeliin tokko sababa reused content ittiin yoo inni demonetize ta'e re-apply gochuuf yookiin immoo monetization re-apply gochuu fi limitation hin qabu. Kana jechuun si'a 2 3 si'a 4 5 illee re-apply gochuu hin dandeenye jechuudha. Garuu kan nuti re-apply goonu waa edit gooneeti yookiin immoo waa itti daballee yookiin immoo waa keessaa hir'isne ta'uu qaba malee otoo waa tokko yoo editing godhin callisne re-apply kan goonu yoo ta'e YouTube channel keenya nutti cufsuu danda'a jechuudha. Garuu waa edit gochaa fakkeenyaaf haa jennu ji'a kana waa edit goone re-apply goona yoo ammallee isaan viidiyoon reused content qabu keessaa hin banne yookiin immoo edit hin taane jedhanii yoo yaadanii monetization if reject nu godhu ammallee ji'a tokko nu kennu jechuudha. Ji'a tokko booda re-apply godha jechuudha. Ammallee irra deebinee wanta edit gochuu qabnu edit goone waan delete gochuu qabnu delete goone yoo apply goone ammas wanti viidiyoo kan keenya hin taane yookiin immoo viidiyoon narrationii guddaa hin qabaanne yookiin immoo viidiyoon slide qabu yookiin immoo viidiyoon social media adda addaa irraa dhufe yoo ammallee YouTube channel keenya irraa hin banne yoo ta'e yeroo sadaffaaf ammallee irra deebinee re-apply akka goonu nutti himu jechuudha. Kanaafuu hammi apply goonu yookiin immoo re-apply goonu murtaa'aa miti jechuudha. Hamma barbaanne re-apply gochuu dandeenya. Garuu kan nuti re-apply goonu ji'a ji'aan jechuudha. Akkasumas immoo re-apply gochuuf dirqama jalqaba maal gochuu qabna jechuudha. Otoo re-apply hin godhin dura waan edit ta'uu qabu edit gochuu waan delete ta'uu qabu delete gochuu qabna jechuudha. Kanaafuu gorsi ani isin gorsuu barbaadu yookiin immoo namoota YouTube irra taatanii fi gorsa isin gorsuu barbaadu hadaraa keessan TikTok irra akkasumas immoo websaayitii adda addaa irraati viidiyoo namaa yookiin immoo viidiyoo social media adda addaa irra jiru fuutanii YouTube irratti hin fayyina. Keessumaa kan TikTok jechuudha. Salphaatti beeku jechuudha. Watermarketing ta'uu danda'a yookiin immoo mala biraatiin algoritimiin isaanii baay'ee hamaa waan ta'eef irra gahuu danda'u jechuudha. Gaafa irra gahanii yookiin immoo social media adda addaa irraati yookiin immoo TikTok irraa dhufuu isaa gaafa baranii reused content jedhaniitti demonetizing godhu jechuudha. Garuu YouTube channel keessan monetizing taane taanaanii yookiin immoo sa'aatii 4,000 arganne yoo ta'e akkasumas immoo subscriberiin keessanii 1,000 hin guunne yoo ta'e ammaaf reused content siniin jechuu dhabuu danda'a jechuudha. Garuu booda gaafa sa'aatii 4,000 guuttanii akkasumas immoo subscriberii 1,000 guuttanii gaafa sin monetizationiif apply gootanii applicationii keessan kana rejecting jalaa gochuun isaanii hin oolu jechuudha. Maal jennaani viidiyoon keessan TikTokii qabataanaanii yookiin immoo kan social media adda addaa irratti dhufe qabataanaanii gonkuma yookiin tasuma siniin fudhatan jechuudha. Kanaafuu ammumaa kaastanii warri haaraan yookiin immoo YouTuberoonni haaraanii viidiyoo kan keessan kan originaal ta'e hojjechuudha malee kan nama social media adda addaa irratti fuunee yookiin immoo kanuma keenya social media adda addaa irratti fuunee YouTube irratti upload goone demonetize gochifachuun tasuma hin danda'amu jechuudha. Kanaaf sana of eeggannoo guddaa gochuu qabdu siniin jechuun barbaada. Baay'ee viidiyoo TikTok irraa yookiin immoo social media adda addaa irraa yeroo jennu viidiyoon sun kanuma keenya yoo ta'e iyyuu jalqaba kan inni gadhiifame social media irratti yoo ta'e erga social media irratti gadhiifne social media irraa gara YouTube itti fiduu dandeenya jechuudha. Garuu maal gochuu dandeenya jechuudha? Erga YouTube irratti gadhiifne YouTube irraa buusne yookiin immoo YouTube irratti erga post goone booda social media irratti illee post gochuun hin danda'ama yookiin immoo TikTok adda addaa irratti yookiin immoo Instagram yookiin Facebook irratti post gochuun yookiin immoo fe'uun hin danda'ama jechuudha. Garuu jalqaba social media irratti taanaan kan inni fe'ame yookiin immoo kan inni post ta'e viidiyoon sun social media irratti taanaanii social media irraa gara YouTube itti fiduun hin danda'amu jechuudha. Kanaafuu kan of eeggannoo gochuu qabdu jechuudha. Namtoota tokko amma TikTokis yoo ta'e kan kooti Facebook irraas yoo fide viidiyoon kun kan kooti jedhee yeroo yaadus jira. Garuu viidiyoon sun kan keenya yoo ta'e iyyuu jalqaba kan nuti gadhiisne social media irratti malee YouTube irratti waan hin taaneef kun reused content jechiisa jechuudha. Kanaafuu waan akkasii kan of eeggachaa deemuu qabdu yookiin immoo of eeggachaa hojjechuu qabdu jechuudha. Viidiyoo har'aa kan akka jaalattan viidiyoo har'aa kanarraa akkasiin barattan abdii guddaan qaba. Waan dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa. Warri YouTube channelii kanaaf haaraa taatan immoo YouTube channelii kana subscribe gochuutiin viidiyoon lammiish YouTube kanarraa gadhiifamu yeroo hundaa akka dursee isin bira ga'u gochuu ni dandeessu jechuudha. Warri subscribe gootaniittan immoo like, share, comment gochuutiin na waliin jiraachuu keessan akka mul'istan jechuun barbaada. Hanga viidiyoo biraatiin wal arginutti nagaan naaf tura. Horaa bulaa deebana.